Egaa harka fuunee daawwattoota furdiftoota keenyaa ashamaa kam jirtu isiniin jecha arraan tara fuula keenyaa ifaadha gama dubbii firraa xumuratti rabbiin nu gargaaree gaa deemaati jirra warra haqummaadhaan fixuu danda'u rabbiin nu haa godhu gaa amma wanni irra jiru guddooni arafeellee gaa dubbifnee jirra waa hundaa waan inni gartee baasii inni baasee fi gartee adeemsa keessatti nama waa jalaa bade gaayitii baasii baasu qabaa baasee jira. Baasii isaallee qaamni waa balleesse gaa ni jira kun falfalaan taa'uudhisi qaama waa balleessa kanaanii baasii isaa bakkatti akka deebisu gartee irra jirra kanaas rabbi nu haa gargaaru isaas gartee hundumaa walumaa galattuu gartee tana asumatti nurraa haa goolabu badii akkanaallee rabbi nutti hin deebisin jenna amma inshaallah du'aa nu godhaadha. Gama xumuratti deemaa jirra dubbiin irra jirrus tanaan hordofa isiniin jenna akkasii hirkiyya kenna egaa beeki dubbiin deemne silaa bakkirra geenya asir jechuun baasii qaamni waa balleessisi si galee ati badiin ta'e gurguddoodha wanni ati dalaydee dubbachuullee hedduu hin dandeenye obboleessa keetillee ni kaayinta kaayinummaan sanillee badii guddoodha jechuudha. Maaliif kadirmannaaf si ergate waan biroo haasoftu sanii san akkasumatti qabi. Amma kana keessa maasii osoo kun jiruuti harka baaftee namallee irraa namallee dhooyitee dhiiga buufte jechuudha kun. Dhiiga buufte kun ammoo niin buuse jetteellee manguddoo qabattee hijaallee beekati. Yaalallee fin dhanye waan inni baasallee hin gaafanne. Qaamuma haqa isaa dhabee si'uu dirmachuu yaammate kanaatuutu wanni kun gaataateen kun irra ta'ee baase obboleessa kee jechuu arafeedha wanni innis obboleessuma keetii beeke garaa haadha takkaa keessaa beeke namni amala tokkootii fi bifa takkaatis hin dhalatu beeke tokko hayyummaa qabaa tokko wallaalummaa gowwaanii garaan haadha tokkootu beeke waan takka hin deessuu jechuudha. Kanaafi amma obboleessi keetis arafeen jechuudha. Arafeen wanni inni baase maallaqa jechuudha. Inni baasee dooraala 250 baaseetiin jiraa je. Kanaas fiti. Hoggaa duraatu yeroo waan kanas seente of garattee seente dubbiin tun si qabdii beeka. Dooraala 250 san amma akka nu deebiftuu jechuudha. Bakkatti deebiftee sanbooda immoo dubbii teetaan guddoodha sanboodatti dhufnatee akkasuma naa qabda. Dooraala 250 kaarafeen nama ati harkatti baaftee dhiigarraa buuftetti si galee baasee yaalee wacii karaa kana baasee dhiisinurraa yaalaan godhe sani deebisii jechuudha. Dooraala 250 wanni inni baasee gaafadheetiin jira kana jaa 250 san deebisi bakkatti manu deebisi hayyeeniin deebisi ta'ammoo isa kaayinuutii fi tana badii itti deebina nuti akka manguddoo Oromootti akka aadaa Oromootti aadaa qabnaa dura kana jalaa galchi kuni waan bilchoo obboleessa kee kiishaa bahe sababa eenyu sababa keetiin jechuudha. Hayyee nin deebisa kana deebisuu mormiin qabu ammoo wanni takka haqummaa jira beeka gizee baatu akkamatti garteeme hangana baafne hangana kafali dura waraqaadhaa jira Takaseenyuu eenaan jedhe kanaana jidduu warri waliin dho'isisan Boo. gartee seergaaruudhaaf hindi jirani bitnaanis. hin jira wallaahi Tana banan duwwaadhi tanaa miti hunde dhageeffadhu ati fiifuu dubbi qabda yeroo takka takka boo hayyee haqummaa ati nama haqa beeku waraqaan amma haasawa sirraan fedhu bu'an dhageeffadhu karaa gabaabaan siima edaa akka nama wayyaa haasawa nuti haasawnu irratti ii jettaati ati nama du'aadha namni du'aan dubbii hin qabu waan siin jenne ni gootamu hin gootu 250 ni baaftamu hin baaf waan ati goote harka keetiin if garaddee goote waan kana kaballeesse si badii tana qofa hin balleessine badii guddoo balleesse akkanaa miti hunde akkami laal saboon mallee waan nama dubbatu hin qabne namni dubbatu hin qabne hayni isaa mul'atu waraqaan hin jirtu dhagayi
Akka dubbii tanaan nu dhibdetti ammaas nu dhibin. Namni nama dubbatuuf hin qabne. Maarree kajeetu nu nama eenyuti nama eenyuti. Nin kafalayyee. Nin kafala. Nama biraa qabdaa. Nama biraan qabu. Nu malee maal. Isinumaan nama kiyya. Maalirree haasee kana. Ammaaf laakiin harkaan qabu naa qaatara. Maal qaatara. Guyyaatti naa qaba jechuun guyyaatti naa qaba gammaa. Yeroo dubbanne noofaan dubbatee ettaniiti. Mee dhiifamaa hojii. Hatuun kanaas hin taatu. Kadhaan taate. Kanaas hin taatu. Kanaasitti hin jiru barbaachise. Hidhuuf deemnaa oomishee. Hidhuuf yaatani. Ati immoo bara akka inni gargaaramuu fi saayibban keessa hin ga'u gargaarsifattee jechuudha jirta. Namni waliin dheeme. No. No hin ta'u. Waliin garatanii dhaabni nama dhaabni. Haa ta'u. Ati nama wajjin dheessan ni beekta. Maalitti hin deebisaa beekaa? Dubbii dhumtee as geesse. No aareetti hin deebisnaati. Isaaf inni haa wal ta'ani. Gartee akka fedhetti waa anamma irra qaqqabaa fi irra diddibaalleen haasa'u qiyyaa miti hojii jalleedhaa miti. Ati qaama ofii keetii balleessi waan ati hin balleessin tasiin jechuun jiru ni jira. Numaafiini waan ati hin balleessin kasiin jechuun jiru ni jira. Inni kun badiiteeti moo badiiteeti miti. Ati dura badumateetu amantee isaati kun ati fayyaa ni qabdaa amantee miti. Dooraara 250 fiti. Takka qabadhu kasanii achi taa walitti deebina naafiyati. Haasa'ii biraa nama xiyyaa fi jinnii namni kee. Akka manguddootti duuba waraqaan hin jirtu waraqaan ragaadhaa tamaalee irra baafata. Boosa siin nu gaafata. Siintii dhagahu. Oromoo mee? Oromoo. Ree nama yoo nama qabne. Waraqaa ragaa maal? Nama qabne namni naaf. Waraqaa jechuun waraqaan mana hakiimaatiin baasuudhaan namni hoggaa. Amma nu bakki irra jirru. Heera Oromoo akka aadaa Oromoo jirra. Beekaa waraquma sadiin gaafachuu jira. Waraqaa? Amma waraqaa dura meena dhaggeeffadha nallee of qacha. Ani dhiiga kiyya arafaatii fi hin kanne. Yaawwata maallaqa. Anillee maallaqa dhiise kun gurbaan isaa bakka isan jiru yoo dhiifte noo. Ta Oromummaa wal gaafanna. Ta ammoo boo haasa kana nu harkaa qaba moo isintu harkaa qaba. Ayyee adaba isin godha. Isin waan isiniin jenne waa wajjin haasa'u qabu hunda haasofne isinirraa fixanne. Nu amma dubbii karaa keenyatti deeffanne. Dubbiin karaa keenyatti deeffanne. Baasiin baate dooraa 250 dooraa 250 si fudhachaa jiruun akkamitti boo? Aboo heera qabnaati. Heerri Oromoodhaa kadhaan fedhu takka qabadda. Heeraan deemu jirra. Nu amma ati caahaa nama ati jala jirtu caahaa maaliiti? Gaaddisa heera Oromoo jala jirta malee ati nama qabrii keessa jiru kana siifin himaa beekama. Amma ammaatu sanumaa jechuudha. Waan manguddoo boo laala haasa qabdanis warri ammaan tanaa kun waan namni isin hin juusin dhageessan dubbii namatti fiduu feetan waanuma balleessite kanaafuu xiqqollee bar kishin jettu bare numa akka nama waa takka hin godhin taasa'u feetan dooraa 250 fidii siin jenne takka nin fudhadhaayyee 250 takka. Waayee kadhatanii arraasii fuudhanii fincaaleetiin dhufa. Kadhatanii ati samse dubbii kanaa nurraa dhiisamma dubbii nu harkaa qaba. Dooraa 250 fidi bootaa akka jiru. Kaan dubbii teetti deebinaa asirtiin goolame. Kasanii achi haasa biraas waliin hin qabu. Xumuradheetiin jira gama kiyyaan. Xumuradheetiin jira. Ati waan jechuu qabdu yoo qabaatte ji'iin. An ammoo haasawuu isa waliin xumuradhe. Aboo haasawuu manguddichi siin jeequu sii ta'ee jira. Moo eega qabda keessatti. Eega qabu bar. Waan takkittumaan jeesanii. Ammoo laafuullee. Ammoo ati haasawuu qabdu haasawuu dhaadhaa. Fuula keetirraa. Waan gaarii ni mul'atu. Gartee amma dabeessa. Maal jiraan akkanaa Yoo bitte. Sangaa ani itti qaxarachuun hin dhokaa isinumaa itti naa qaba malee. Itti qabdee guyyaatti naa qaba yaa. Guyyaa maal itti qabnaaf? Boru haafitu kun ganama. Borutti. Khalaas waan dhuma. Dubbii takka jirtu. Yeroo 200 Annatti illee kanneen hamse taakannu. Yoo khaarisni irraa fudhatta kanna. Aboo isin kennuu fi kana ati islaan amma dhageeffadha. Isin naqu manguddoo kana. Isin haasa'ii keessan haasa'u ijoolleen na fakkaataa yeroo takka. Sabuu aadaa Oromoo keessatti heera Oromoo beektu ijoolleen. Sa heera Oromoo hin beekne kamiin. Manguddoon akkatti haasa walii dabarsituu jira. Awwa barkumeen akkanuma rakkoon qabdi beektaa. Amma dooraara 250 kan nama fidisiin jedhe. Haasa'ii biraa hin qabu. Haasa'ii kee guddaadha. Kunni waan xiqqaadha. Wanni masiin jenne
waan xiqqoo badiin ta'e badii tana caaltu bara guma namattu isaabuu dandeenya dhugaa barbaaddee beera. Asirra dhaabbattee amma kanaafuu waraqaa maal jetta akka nama fayyaa qabu akka nama nagaa qabu akka nama inuma waa takka hin balleessine. Sababa namni mirguma fi turanaa dubbachuu hin danda'u. Ati mirga qabda har'aan tana du'aadhaa bara nama yoo namni balleesse duuba nama sana duuba duulani nama hundaan. badii kaafachaatu hin jirtu bara. Balleessa jee katalli hin balleessa badii jee. Kalaasisuma balleessite san fudhadhu siin jenne waan siin jenne tana waan obboleessi kee baase sababa kee baate wanni kun siin dheemi mucaa. Eenadde. Maal kafala jee barsan hin dinni. Sanga nama fidi. Haalitti deebi. Isuma sanuu. Maali dhiibbaan sana kun? Kabaltii dura waraqaa jira waraqaa san gaafachuudhaan balleesse moo maali mormiin? Waraqaa fi waa takka illee sirraan barbaachisu waan siin jenne fidi siin jenne goo. Niin fidaayyee. Nu waraqaa fi kanaa hin beeknu yeroo gaaddisa keenya jala tetteenyu afaanii murree murteessuu beenya. Sama mataa fuula hir'isitan. Hadiin irraa bu'ee nu obsine bira kunne. Maa mataa fuula hir'isitan maallaqa. Amma ati kasirraa barbaannu kana. 250 nu fidda kanaasaa kee inuu kanaafuu kana godhataa kaan akkatti fudhattu gaasiitu beeka. Tee dubbiin guddoodha akkasii wal quba. Akkanaati asirra keenya hurra. Gartee hurra. Maallaqa ni fidda maa ni fidda. Ni fidda. Khalaas. Maallaqa waan isin hin gaafattu waan.